waggaa shanan kana umurii isaa ganna 57tti du'aan boqote. Du'uu isaa hordofee qorannoowwan hedduun gaggeeffamanii wantootni dhaga'amanii hin beekne hedduun dhaga'amaniiru. Raajii Naayijeeriyaa addunyaa guutuun beeku TB Joshua. Tajaajilli isaa waggoota 20 oliif gaggeessaa turee fi hordoftoota miiliyoonotaan itti horate booda keessa burjaajii, sobaa fi dirqiin gudeeduu dabalatee wantoota hedduudhaan kan guute akka ture BBC'n saaxilee jira. Namoonni BBC'n gaafate namoota itti dhiyoo jiran, miseensota maatii fi kanneen kutaalee tajaajila adda addaa hooggananidha. Qabxiilee 6 TB Joshua ittiin addunyaa gowwoomse viidiyoo kana keessatti isinitti hima. Ka jalqabaa kutaa yeroo atattamaa. Kutaan kun bakka dhukkubsattootni itti TB Joshua dhufee isaan irra harka kaa'ee itti kadhatudha. Ammoo tajaajila kutaa kanaa waggoota 10f namni hooggane kutaa kanatti dhugaatti waan ta'u BBC'tti himeera. Waggaa 10f kutaa kana ka hoogganan Agoma Paul BBC'tti akka himanitti miseensonni kutaa kanaa dooktaroota ogummaa fayyaatiin leenji'anidha. Fakkeenyaaf namni kaansarii dhugaa yookaan dhukkuba kaansarii sirrii qabu, namoonni madaa salphaatti fayyuu qaban, dhukkubsattoota kaansarii fakkeeffamanii galmaa'uun gara kutaa Paaster Joshuaatti dabarfamu. Dhukkubsattoota kanaaf koodiin addaa ni kennama. Kutaa kana seenuu ka danda'u namoota guutummaatti Paaster Joshuaaf amanamoo ta'an qofa. Sana booda paastariin kun namoota salphaatti fayyuu danda'an adda baasuu akka danda'uuf itti himama. Kaameraan ni fidama. Harka isaa isaanirra kaa'aa. Sana booda fayyaa jedhaan iyyaa fi ilillee kutanii gadhiisuu adeemsa walxaxaa qaba. Fayyineerraa jedhanii himatu. Kalammataa dawaa hakiimotaan ajajame harkaa fuudhanii kan ofii fakkeessuudha. TB Joshua wayita dhukkubsattootni kutaalee adda addaa addunyaarraa isa bira wal'aansa yookaan immoo kadhannaadhaaf dhufan dawaa hakiimni kenneef akka itti kennan gaafata. Achi waa'ee dhibee isaanii ragaa guutuu akka galmeessan godhama. Sana booddee dawaan hakiimaan kennameef sun deebi'ee karaa biraatiin akka waan TB Joshua qopheesseetti isaaniif dhiyaata. Joshuaan qoricha hakiimaan kenname kana booda gonkumaa akka hin fudhanne dhukkubsattootatti hima. Garuu Paaster Joshuaan ogeessa qorichuma wal fakkaatu akka qopheessu taasisa. Sana booda qorichi kun dhugaatii raajii tajaajila fayyisuu addaa qabu jedhamee kennamaaf. Dhukkubsattoonni kanan beekan, wanti isaan beekan Paaster Joshuaan isaaniif kadhachuu isaa qofa. Sadaffaan sammuu namaa hatuun nama amansiisuudha. Dandeettii addaa TB Joshua qabu keessaa inni tokko namni akka waan shakkine gochuudha. Aadde Ford akkas jetti, yeroo sanatti waanan arge hunda nan amana ture. Fakkeenyaaf nama wiilcharii isaarraa utaalee deemu yommuun argu sammuu koo itti amanaa jetti. Tiyaatirri fayyisuu of eeggannoodhaan raawwatu kun Paaster Joshuaan milkaa'ina akka argatu godheera. Arfaffaan matta'aa kennu. Duuka buutotni tokko namoota maallaqa fudhachuun dhukkubsataa fakkaatanii hojjetan barbaadaa akka turan BBC'tti himanii jiru. Namootni barbaadamanii maallaqaan taatummaadhaan hojjetu jechuudha. Akka dhukkubsatan fakkeessanii tajaajila TB Joshua biratti argatanii booddee ammoo fayyuu isaanii ibsu. Kun maallaqa guddaadhaan hojjetamaa ture. Joshuaan fayyina gadhiiseeraa jechuun walga'iiwwan keessatti yeroo labsu namootni wiilchariin dhaqan ka'uuf yeroo yaalan ni mul'ata. Ammoo viidiyoo keessatti wanti hedduun mul'anne namootni dhugaatti wiilchariidhaan deeman ka'uuf yaalanii yeroo kufan arguudha. Warri isatti dhiyoo jiran kana waan beekaniif boo'aa akka turan BBC'tti himaniiru. Shanaffaan ragaa yaalaa kan sobaa. Sadarkaa idil addunyaatti televezyiiniidhaan sagantaa tamsa'u irratti TB Joshua fayyina namoota kanaa hima. Ragaa wal'aansa fayyaas dhiyeessa. Namoonni isatti dhiyoo jiran garuu ragaan wal'aansa fayyaa dhiyaatu kun kan sobaatii jedhu. Namootni hedduun garuu fayyuu isaanii amananii irra deebi'aniis hin sakatta'amani. Bara 2000 gaazexeessaan Naayijeeriyaa ragaaleen yaalaa kanneen sagantaa TB Joshua irratti dhiyaatan kan sobaatii jechuun gabaasee ture. Haa ta'u malee Joshuaan gabaasa isaa kana kufaa taasisee ture. Ja'affaan viidiyoo akka feeteen gulaalamuudha. TB Joshua namni dhukkubsatee isa bira dhufuu fi erga inni fayyisee booddee viidiyoo waraaba. Viidiyoon kun garaagartummaa ji'ootaa yookaan guyyaa yookaan sa'aatii keessatti kan hojjetamudha. Kun ta'ee jedhamee namoota daawwatan burjaajessuuf kan hojjetamudha. Itoophiyaa keessattis
tajaajiltootni tajaajila raajummaa fi fayyinaa kennan hedduun ni jiru. Hagam takka amanamoodha. Yaada keessan nu barreessaa.